duraan dursa baga gammaddan Sa'iidoon fayyaa qaxx bilic je'ennoon daamuu shurraa fakkaatee ufe mushirraa እንኳን ደስ አላችሁ ሙሽራ fakkaatee ufe itti bareede zinnit jedheetu dhufe dursa baga nagaadhaan dhuftee Sa'iid keenya maalumaafuu as ga'uun kee nagaa ta'uun kee nu boonsa sakaan erga nagaa ta'anitti deebi'u egaa tokko himana zarra seetaniira hin zarra kana wala jira ayyuurra hin zarranna himana zarranna jechuudha nagaan sinii faa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u akkam sin jirtu akkam natti hin bareenne shuufi sa'aatis godhadheetiin jira sa'aatii kaawwadhe maalitti hirkattee yoo jettani immoo asii waan ta'e waan irra kaawwadhe ilaala booda maaliidha seetu anjira moo buggee gaa akkatti naan odeessu garuu ay garmaachuu jiraatti gadhee laal buna dhugo isti buna kee jira isti buna koo biyya abbaa kootu biqilcha harka kuusa kana immoo si waan biraa seetu garuu kun harkadha yeroon akkanatti agarsiisu buna dhugaara jiraanii animo video Sa'iidoo faadaleeni maaliif irraa hin masammasnu maaliif irraa hin zaggamnu maaliif irraa hin kolfinu fataa relax relax gochuudha malee waan beeknu inna ayyuun akka caccabde ergitanii kaameeraa qabuudhaaf ette kaameeraa furatee bade mucaan immoo jechuudha wayne to kaameeraa sana qabdeetti te kaameeraa amma waddade kana immoo hirrim gootee caccabsitee oolte kaameeraan illee wuddiidha caccabsitee oolte jechuudha maaliif seetan amma salphinni ishii baay'ateera qaba amma ayyuu daalattitti hundaalachoofte hin bayyananne ishiin sadeen ganda kaameeraa waraabamaa jiran seeni maali mucaanoo daalatti ma wayii taate ayyuu qoonjoo masanatu daalatti ta'e akkanatti maanni ayyaana wayii irraa fuutee deemte sumayyaa ayyaana irraa fuutee deemte dhugaatiin jedha sumayyaa gaafa darbe ay shuu goote hin naasiste waan ta'eef namni fakkeenya nawu akkam ta'a daalacha yeroonna namni fizis jedha fazaazaa haata wazii dhaba akkanuma qorra kee bulee taate ayyuun jechuudha innaan kaameeraa moo waraabamaa hin jiru seete amma giftiin balaamee qambirrii Sa'iidoo harka birrii 800 bichaa san 800 bichaa naa kenne 800 bichaa naa kennetti olii gaddeemtee xurumbaa afuufaa baatee amma moo birriitti keessa akkamitti birriin ba'ee Sa'iidoon atattamaan achas dhufaa jetteetu maaltu si gashee roobii haadhu qassadhe haadhu yeroo barbaade haadhu amma yeroo itti haadhu haadhiisu jennu miti itti bar yeroo sana akkas jennu miti na fatanaa hundumaa kufti ayyuun garuu bakka deemtutti dhuguma siniin jedha sanu Sa'iidoon ammoo viidiyoo hin agarre hin haamata osoo viidiyoo sana argeera dura oduu isheen odeessite argeera ta'e kaballaadhaan naannatu achumaa turu qama'uun itti toleera qama'ee haafixu maal godhee haafixu itti amma Sa'iid kome kana gaana sitti bareeda wajjin maraannaa itti inna isheen duruma of dandeesse maraatte Sa'iidoon durayyuu hin maraanne argitaniittu Sa'iidoon ikkoo maraanne ani sumayyaadhaaf jechaan akka naa gadditu akka naa azantuufi malee maaltu na maraacha birris maaltu na dhabsiisa hin dhabus gara hunduratti hin dhabnes hin dhabusii jedhe ayyuun garuu uzbillah ayyu yoom waan tolu hojjetti ishee yoom waan tolu hojjetti na Sa'iidoon ammas kan inni dhufee sumayyaa barbaaduutti jira jechuudha sumayyaa gaggaafachuutti jira Sa'iidoon baay'ee yeroo hundumaa yaadni isaa baay'ee bareeda garuu argitanii Sa'iidoon har'a miti kan dhufe dhufee jira jechuudha durumayyuu akkuma sumayyaan shakkite sumayyaan waa malee hin dubbanne Sa'iidoon dhufee jira kanaaf mucaa fuudhanii karaa mucaa na araarsuufi ilaalanii jechuudha yaada sumayyaa ilaalanii waan awwaaxxa'u miti kanaaf deebisan malee Sa'iidoon dhufeera jechuudha viidiyoo laala viidiyoon kaleessa gadhiifame Sa'iidoon immoo har'a dhufee I don't know garuu akkam akka ta'e hin beeku garuu ayyuuni baga irraa hafte ayyuus argine ayyuu daalatti san argine buniinoo maal kee jirti reeyyoona kana buniin immoo afurruu keessa jiran jedhu kaani kan ayyuu akkattiin daalacheesse buni akkam godha bara wayeedhani busaan biyyatti nam'ee biyya qaxaqaxaa jedhani
achi namicha furdaa tokko baay'ee furdaadha. Namichichi hin urgufeedhan. Qabee urgufee inuma urgufee achi kanii ebeluu busaan akka urgufee nuun immoo dallaarra nu darbataadha warri qaqallaan warra kakoo qaqallaan jechuudha. Kanii dubbiin kun ayyuu akkana daalacheessee buni akkam godha jedhee tana agarus ayyuun akkamuma fakkeessiti bakka deemtutti fakkeessiti. Kuno am dalalatti himee halkan kan tikeetti usuman jedhu dhufte eessa dhufte akkam bareedu wuy fakkeessitu yaa rabbi fakkeessitu kan jedhe duruma iyyuu Sumayyaadha. Fakkeessitu dhasheenii TikTok irratti sirbitii YouTube irratti boosii kan jedhe dura Sumayyaa ture. Na ayyuun kiyya sobni ishii kun makkan ilaalamneef isa isheen qadadde kun akka biran gaamnee fi kaameeraa sanatti fiigde kaameeraan garuu jalaalama mallattee nu bira gahee jechuudha. Kana booda moo waan ta'u laalaga. Kana booda moo Sa'idoon ammallee taanaanii ayyuudha laal. Fatanaa makaa fi jechuudha ayyuudha. Isheen garuu tokkoyyuu hin darbitu jechuudha. Na inni waan ishee irratti ta'eef iyyuu keeriin kennine argitani. Waan ayyuu irratti ta'eef iyyuu waan Sumayyaan ayyuu gooteef iyyuu dantaatti lakkoofne umaatti lakkoofne irra hundubbanne argitani. Muudisa humaayyuutti ilaallee jechuudha. Aadee haati manaa koo hangafaa waan barbaadde haa gootu jechuudha. Gara ayyuun dubbadhu jechuusaati. Bakka maaliif Sumayyaan hin balleessite akkas gochuus hin jenne. Viidiyoo maa waraabde miidiyaa irrattis hin jenne. Argitanii mitiire kanaafu ayyuun kun zimjettee amma yeroo ishee gubdi mabaakan jedhamu kun zimjettee ammallee Sa'idoo koo inde isheen Sa'idoo jechuun yoom dhiisti Sa'idoo koo itti ammas silaa Sa'idoon xumura ilaale yeroo darbee sana fayyaddu jedhee nan hiika jedhee ammallee dhufaatiinsaa Sumayyaa ilaaluu fi sammuu sana gaafadheera natti muudidde malee bakka isheen jirtu beekti jedhee. Ammallee hordoffiinsaa Sumayyaadha. Barbaachisaa Sumayyaadha. Ayyuun kun garuu waan ta'e wayitu irra taa'a. Buufata wayitu irra jira natti fakkaata. Cal jetteema Sa'idoo kan jettu. Birrittee akkuma 800 fudhatteetti. Mana maqaadhaan isheedhaa bitameera. Kana caala maaliif nama guddishee maa biyyoota baxxi. Obboleettiin ishii sunis nu keessaa bahii. Jireenya keenya keessaa bahii. Qe'ee keenya keessaa bahii. Jettee dadhabdee jechuudha. Na amma immoo gaasti erga Sa'idoon dhufee immoo Sa'idoo faana kan isaan wal qaban jechuudha. Erga Sa'idoon haala sana keessaa bahee dhufee amman tasgabbaa waan ta'eef yaada sana keessaa bahanii yaadni isaanii hunduu gara eenyuutaa gara ayyuu ta'a. Jechuun ayyuutti furmaata kenna. Maaliif Sumayyaan as jirti, Sa'idoonis as jira. So ayyuutti furmaata kennaniitu Sa'idoo fi Sumayyaa araarsu. An kanan beeka.